Kun isa guddaa kan Human Komishinerichi as keessa jira. Nama maqaan isaa Dhumaa Hussein jedhamu isaatti xalayaa keenya walirra deemnee kanaaf asitti yommuu ta'u dhageessisuun baay'ee barbaachisaadha. Asirraa kaanee gara Yuunaayitid Neeshinii isa guddaa deemna sa'aatii booda achittis bifuma wal fakkaataa sa'a 12 amma sa'a 16tti. Hawaan kun gaggeeffamu namoonni koree nama lama ta'anii xalayaa bakka adda addaatti raabsuudhaaf xalayaan qophaa'ee jira. Ofiisa kanatti xalayaan galuu jira. Ofiisa Yuunaayitid Soodaanitti kan galuu jira. Internaashinaal Reed Kiroositti kan galuu jira. Akkasumas itti gaafatamtuu yookaan bakka buutuu ambaasaadara Firaans kan Yuunaayitid Neeshinii xalayaa dhuunfaa itti barreessinee jirra. Ishiillee ofiisa ishii deemnee xalayaa kanatti kennina. Sababiin kana maaster pilaanii kana yeroo akeekamu biyyi harka keessaa qabdu guddoon bulchiinsa naannoo Liyoon kan biyya Faransaay maaster pilaaniin Finfinnee fi biyyi isaanii wal fakkiidhaan akkamitti guddina magaalichaatti kan jedhamu gargaarsa Liyooniitiin kan wixinee waan suni qophaa'e. Kanaaf maaster pilaaniin immoo kanarra ijoolleen keenya itti dhumataa jirtu waan ta'eef Faransaay illee waan sun keessaa waan harka qabduuf akka isaan waan kanarraa of qusatan kan jedhu xalayaa dhuunfaa isaaniitti barreessuu dandeenya jecha. Kanaaf warra kanatti illee xalayaa kennuuf jirra. Inni guddaan sagalee keenya ol kaafnee akka addunyaan nu dhaga'uu danda'utti obboleeyyan keenya warra biyya keessatti dhumaa jiraa fi sagalee ta'uu danda'uu keenya. Kanaaf dabareedhaan namni hunduu waan isinitti dhaga'ame as baatanii dhageessistuu iyyi kun odoo irraa hin citin amma sa'a 16tti deemuu qabu. Kana jechuun barbaada. Kanaaf amma qabnee iyyannoo keenya dhaadannoo keenya bifa dandeenyuun dhageessifne jechaadha. Namoonni waa farqaa qabdan hundi keessan dabareedhaan iyyannoo kana dhageessisuu dandeessanii amma sagantaa keenyatti fufna jechaadha.